uumame maal akkami gargaaramti kanarratti yoo dubbanne bareeda. Kuno amma sa'aatii kenneen gadda wallahi keessaan na barreesse osoo annu walla hin jenne keessaan na barreesse gadda mucattiin tun isin qabdii miti maaf irraa hin dubbanne ofee masoonni waa'ee isii irraa yoo irraa haasa'u waan hin feene taate mana sheek riyaad fida rabbi naa kadhatanii fi waan qaban irratti haa kadhatanii mana sheek riyaad koottaa asalittillee himi mubaarakittillee himiti makittillee himi mana sheek riyaad koottaalee wallahi chaatii isaa isinitti agarsiisa jechuudha naa barreessa jechuudha keessaan. يعني يروح يجون عند بسقاف اللي يجي هذا من ذي غرغاران تري غرونا من توكي هما سيسون دندو يو غرتي والغرغار ريم يون تن أكغارت ولا أنا مو يدندس يعني خي خان أنا اللي أسمع واتكادو بدو أصلي دوغا بتشوف باي غرغاريرا أنا اللي بكازار أنا اللي في شيء تينا هندرتي نجعل أنا ما دبتو جعل علينا من غرغاري جرو أصلي ربي دوغانا دبسيسو أصلين إن غرغارا عملي مو نجبات وسنجر أرمالي أصلي سكومانشو تنجرانشي كان أكبيت برباد إذن تكبر تكاد ما عرفت كذا والله إسامتي هذا منا إسا دقتين بيتو إسامتي هذا منا إسا والله إيه نهم دجالا نملسي غرغارا ترياسي أركته مالف أكبية كانت تويو أنين دوتون تنكبية كانت تقلويو كان قدرت إنجر توكو إسافي فالمتالا جتة والله نموذج هدو مقار وفتيني قلتي فتي جتون ميتيتنا والله تخلص كاميرا أفاق مكية بريدة والله زارا يتنين بيتن كارتو صوت لفتني جلا ديسي تنجي جولا فيديو نابل بلتي جولا كارتو صوت لفتني جلا قرتني جتون أما غرغار أكملت غرغار وسجنتا قبل الرين وبرسي تايشي ربي فيها فايز ربي الرحمن بروي لكم وقتي أصلي أنا ما مالف سيني تدروا سيني أنوانو في أكسي خاصة كقول ده في أنا ككاتريتي تجولين كاتر كيس جرتو بيني نوكين أنا ما نايم بنا وري بريشان تملي كني تنديد ملي سودو ملي أقوم كم نراركون كم نما تولا أولتما في منايسين الرافو أجرا بوتا توكوتي إرجو في بربان بورا ميجتشو جولين أسجرت وان دلا قالين كم نفكام أما كدوريتي متي كاتر وان ديكو وان كنني فونتي ديكون سنمو أكاونتي رنا منينغال شوف بوتا توكو ولي كامني برو سيني راتو هاتا وبكا غرغارسي غودان غرغاراموتي كنو بربان تاك كالا كاني همو بربان في فاتي في إلونو ماكين كقبضنا كمي غرغارو في وركرا كشابي زيلتي في أكاونتي تنمو isi fiddanii ila yoo danda'ame karaa giiftiitiinis akkaawuntii maakii irratti zeelii ammoo fatiyaan ni qopheessaa jette kaashaappiidhaaf zeelii fatiyaan ni qopheessaa fi jette karaa saniin mana makiititti haa gargaaramtu dhimmisii kun dhimma emergensiiti waan ta'eef wallaahi iluu mucattima madeengaddaa saniyyuu sun nyaataa jirti dhugaa jirti mucattii haadha daa'imaa san jechuudha deengaddaa san isiidha mee achuma irkifneetiini sun huwa gabiyyatti galtee yookaan siif ergee jira akkaawuntii firoo keessan siif ergee jira akkaawuntii cheek godhiif meseejii kiyya karaa keessaati mucattii san achuma kenne kazaaraa kana bira haa dhaabbannu jedhee waan mucattiidha kan mucattii kasammuu keessa qabu lafa kaayee kazaaraatti garagalee jechuudha iluun jechuudha fatiyaanillee kun haas keessa jirti jechuudha. Homa dandameen akkuma namni kamuu qarqaaramu karaa giiftiitiinis ta'ee karaa wannootiinis ta'ee qarqaarsi bareedaan godhamee fi akkasiin dura maqaa baduu bichaa osoo hin taane qarqaarsi nama tokko guyyaa lamaa takka deebi'amu wayiituu hin jiru yeroo ammaa argaa jirtanii waan danda'amu goonee fiiti haa bira dhaabbannu ka jedhuun waan akkasiisan makiinillee as keessa jirti guyyaa san jechuudha dubbatanii jechuudha. Tole bakka sa'a meeqatti boon? Sa'aatima duraaniiti. Sa'aatima geemii namni kamuutti taphatu sa'aatima gargaarsaa sa'aatii 4-3 galgala. Tole ayye ufillee hin gargaarra ufillee sagalee taanaa fi hin qabnaa fi miti uma qabnu irraa hin gargaarra uma kiraa manaatti irraa hafti irraa hin gargaarra rakkoo miti. Asli amma dubbatu warra Katariin jiru meenarraa dubbadhu waan qabdanii Biniyaamiin irra kennaa jedhi. ما أصلي ولا كار ولا جارين جنة
Feemasii Kataarimi. Fi mi amma guruu fi barbaanne nu hadhaadhi jimaataami. Borummaa mana keessanii dhufuuf si galee. Ijoolleen Qatar hundi keessanuu warri obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo bira dhaabbachuu barbaadan biini fi Fatiyatti walitti riyaala 50 10 dhibbaan haga dandeettan itti kennaa walitti qabaniitiin gara biyyaatti erganii Qatar kana garee jabaa wayitu jira sheeticha wayii fa'aa duraan gizee gargaarsi jiru birrii guguddaa guuraa turani. Ijoolleen sun I think akkasii yoo hin jiran ammallee sun akkasii yoo ka goonu ta'e xiqqoo gizee nu fudhata yoo ka gizee nu kennitan ta'e rakkoo yoo qajeelan ijoolleen Qatariif ijoolleen Kuwait jabduudha. Garuu mootuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan hin beeku ijoolleen Kuwait Zaaraa baay'ee xamadanii qabanii waan jarri qabaniif jarumaaf rabbi beeka. Ammallee jara kenna fayyaani rabbiin namarra kaa'a rabbiin namarraa fuudha. Mucattiin tun kaleessa akkuma kenna miidiyaa kanarraa kolfaa turte waan dandeettuun na rakkataa gargaaraa turte beelaa gargaaraa turte. Anzaara waan isiin garaa na yaatu waan akka naa goote miti waliyyuun bilbilu. Jammar gaafa isiin sirriitti feemasiisan waluu quban qabnu na Anzaara. Waan isiin hojjettu akka isiin gara laafettii taate akka isiin yoo namni rakkadhe beelaa dheebodhe jedhuun namatti garaa hin jabaanne waan beekuuf kanama gargaarsiftu malallee ufii baaftee takushiina arabaa keessa dhaabatte waan ujjira dabarsitee namaa kennitu waan qabatamaan beekuuf roorroo isii yeroo irra gahu yeroo rakkoo irra gahu natti ulfaataa ture isinii galee namni akka dhuunfatti waasii godhee qofaafi miti ka bira dhaabbattu yoo nama namaa ta'u nama garaa namaa laafu tokko gaafa inni rakkatu sitti dhagama isinii galee soo kanaaf obboleettii teenya Zaaraa hundumti keessanuu warri Qatar jirtanis Kuwait jirtanis Suudii jirtanis Dubaay jirtanis Bahrain jirtanis Oman jirtanis biyya jirtan hundarraa jechuudha. Biyyoota faranjii kana warra Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Yuurooppii kana keessa warri jirtan hundumti keessanuu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Mucayyoon tun kaleessa akkuma kenna akkuma haadha faaxee kana fa'aa kun horiyyaa Fatiyaati. Asirraa kolfaa taphataa turte gaafa mastar firaan illee agumna ofiitiin nama sirbulleef yaale bara. Saba koo Oromoo irra fiidii jedheetiin uummata kana irribaa kaasuuf nama qabsaa of yaale. Artistim ነበረች አክቲቪስትም ነበረች ገራ ላፈቲ ቱርቴ ሴኔጋሌም ዋ ሁንደ ቀብዲ ዛራኒ አራ ፈያ ረቢ ቀብዴ ማነት ገልችቴ ሁንድ ከነ ዲበሙ መላ እሲ ቆፋ ምት ሙጫን ሰዲን ካፋን አረባት ነው ጆለቲ ቆሶኮ ነሞት ጉርጉዳ ኢንተርቪው ዘኮ ለኩ ነው ዱኩብሰቴ ከለ ታግነረ ጎሬሽነት ጎሬት ማነ ያላ ጅረ የረዱ ገርጋርታ ተሩቀሰለ አመለኩ ነው ይጅባቱ መነጋ አንጅራ ዳፊ ምትየ ሶ ከናፊ ከነማ ፈይሱ ረቡማ ተኮፈርት ኡመተ ከነ ረኮን ባየቴ gargaarsi TikTok irraa kuni rabbii fi namallee addaan fageessaa jira. Yoo rakkatan dura rabbitti booya. Ka rakkoo nama baasu, ka nama fayyisu, ka qabeenya namaa kennu rabbi. Namni immoo hooma xiqqoo sababama namni sababama isinii galee miti. Rabbi illee hin dagatira isinii galee miti. Anamma wallaahi inboksii kana seenee namuu dubbisuu hin sodaadha. Amma namni baay'een bilbila maan kafne barumaan bilbile. Gisee ati onlaayinii jirtu namni si harka kamatti hin beekne qalu sitti godha. Harka qabaattee waan kennitu alfiduuf immootu daradarame karaan iftaan gargaarsa iftaan achaanu gargaarsa rakkanne jechuun wallaahi anamma akka mataa kiyyaatitti haga ani inboksii kana waasaappii kana miseenjara kana homa ittiin wal qunnaman kana seenuu yaaddamu osoo beeytanii wallaahi jechuun kanaaf sirkii hin kaasu anamma namarra hin kaasu nabsee mafachiin seenu jechuun isinii galamiti kanaaf filis ummata keenya abbaan rabbiin isinii laaffise obboleettii teenya tana bira dhaabbadha akka isin bakka ciiftu kaatu bakka ofiisitti deebitu godha boru sa'aatii galgala sa'a 3 jedhanii mana makeetitti hundumti keenya achitti argamnu irraa nafina maal godhare homa dandeenyu wal bira dhaabbanna qoqqoonneetuma shan illeen osoo waliin geenne rakkataan hunduu obboleessa keenya nu malee homaan qabu nullee boru dhukkubsachuun mala rakkachuun mala beelayuun mala ofumaaf jecha nama bira haa dhaabbannu isiniin jedha kanuma fixadheera namni biraa warra museentan ilunfaanti muneerfaanti dubbata. Warri ammoo jechuudha jidduudhaan warri ammoo biyyan galtu maatiin qabdu maaliin taatu akkasin taatu warri jettani gara biyyaa galtee jirti. Gara biyyaa eega galtee naannoo ji'a tokko lakkaa'uudhaa deemaa jirti jechuudha. Bulii 15 geettee bulii 15 20 achi hagas geettee jirti jechuudha erga gara biyyaa galtee.
Sanuu yoo jechuudha isin biyya Kuweetiin gizee turtetti waraqata hin qabdu waraqataan ala jiraatti jechuudha. Kiniini takka gadi baatee bitachuu hin dandeessu. Qaanuunni bayani beektan ijoolleen Kuweetiin keessaa qaanuuna jechuun mootummaan seera haaraa gallakkisee warri waraqataan ala jiraatan yaa gara biyyaa galuu tikeetti ofii murataniitiin yaa ammoo jechuudha as keessatti jechuudha qaraamaan irraa ka'eetiin waraqata ofii sirreeffatanii kafiila isaatiin walii galtee jiraachuu waan jedhu wayii mootummaan Kuweetii hayyama gadhiisee ture jechuudha baatii 3-4 jechuudha hayyama gadhiisee ture. Isa san keessatti fayyadamtee ijoollee beektu warroota diyaaspooraa keessaan barreessitee kadhattee kunoo asliin ni jira hanga isaan baatuu kadhattee tikeetti ittiin ramuraniitiin gara biyyaa galtee jechuudha gara biyyaa galtee gara biyyaa jirti jechuudha. Argitanii abaayaa gaafa fayyaa qabdu bitattee fi silkii gaafa fayyaa qabdu bitattee harka qabattee shaanta ofii rarraafattee gara biyyaa galtee jechuudha. Gara biyyaa galtee gara biyyaa jirti sa'aatii ammaa kanaaf. Kanaaf biyya galtee biyya ala jiraattee fayyaan bakka itti si qabduu fi bakka itti si jimbilfachiiftu rabbitu beeka. Dhibeen isii kun ammoo dhibee hadhaatii miti. Dhibee waggaa 3 jechuudha. Dhibee waggaa 3 duraati. Waggaa 3 miti torbee takkaaf gaafa dhukkubsatti akkam akkasi godhu dhaabbadhuuti yaadi osoo ana ta'e hoo jedhiiti. Namni dubbachuu barbaadan iluu moollaayit namni akkasuma muniir. Haadha Faatee galatoomii dhugaa dubbachuuf waan kana hedduu tokko sagalee ta'aafii jirta. Nullee akka dandeenyutti mana seenutti dooktoraatillee sagalee keetii dhageessisii fakkeenya namoota hedduus dhaga'a. Mana banattee yoo amma fakkeenyaaf waan tokko dubbattee jette hedduu ijoolleen keenya kunillee si jala hiriiran. Yoo dhugaa dubbanne amma akkuma si komandootitti namni ummata keenya kana kakaasee hiriirsuu danda'u adda durummaadhaan haadha Faatee minaamin osoo hin ta'initti Dooktor Asliidha. Kanaafuu hoogganaa keenya waan ta'eef yoo dandeetti gadi ba'i dubbadhu atillee mana banattee wayitii jette uummanni kun akka dhufeetiin bira dhaabatee mujatii tana waan guddaa wayii goonee fi yaalchifannu. Ilmoon irratti gata wallaalan kennan irratti gate guddifanna jennaan atummaan irra dhaabatan ture eenyu na dhagaa akka ijoollee keenyaa mukanatti naquun jira. Dammallee deeggaru biqaalaa yoo deeggarre amma maa inni beektaa? Ilaa yoo amma waan akkasiisan deeggarre yoo dhugaa dubbanne kanaaf deeggarre. Sun amma waan beekuuf yaa Dooktor Aslii durallee dubbataatiin ture san durallee osoo isinuu qarqaarsa kanaan godhiniif gaafuma wanni kun ka'e ammucattii tana hin beeka duraanirraa beeka waan ta'eef wanni kun halaala miti haraama. Isin amma osoo dubbii addaan hin baafatin awwala halaala seetanii isiniin waan kana qabde atillee ergumatti seente hin godhattee hin galmaangeette malee awwama dhiirri qabde jettee itti dhiibatte malee mucattii sana awwalan beektu. Waan mucaan kun ni kaan akkas waan akkasii dalageessitti fakkaata. Biyya Arabaa kanatti waan akkasiisan yoo qarqaaramaa inni beekta Aslii kenna. Namoonni hedduun wanni akkasiis yoo godhame hin baay'ata. Ajandaaleen kagadhuuf qarqaarsi kun gaafa dhufee jedhu bar ebaluun qarqaaramtee anillee gadi beetiniin Oromootti iyyadheetti. Amma biyya Arabaa kana keessatti namni akka himatti ulfaa'ee ofirraa galchiti. Wallaahi shamarri walumaan dararamtee mana Arabaa akkasumas daa'ima fudhattee dalagaa Arabaa gartee daa'ima wajjin dalagan deemtee baatii takkaa lama dalagattee ilmoo ofirraa galchiti. Yookiin nama bira kaattee qarshii 500 isii guddifte amma warra shaqaadhaan daa'ima guddiftu jira. Daa'imman 10 fa'aa walitti qabattee mana takkee. Usme waan kana dhiisi keessa baay'ee usme waan kana dhiisi. Kanaaf gara hawaasa keessatti yoo taate amma dhimma lubbuu namaa dhimma gartee durriyyee waliin ulfeessu miti miskiin akkatti rakkatte kanaaf yoo sagalee gabbaatee taateetiin hin bira dhaabbatte hedduu tokko gartee waan jaaladhuudha. Kanaafuu akka nama tokkotti namni duraa qabnullee sima siif jecha yeroo hedduu namaanuu waliin buunee maal jenna. Kanaafuu atillee sirriitti nama keenya nuu jabeessi nullee si jabeeffannaa uummanni keenyallee dhugaa dubbachuuf dooktora keessan sirriitti jabeeffadhaati. Ati immoo haga dandeettutti dandeetti rabbiin sii kenneef beekumti rabbiin sii kenne kana fayyadamiiti hawaasa keenya qarqaarii gatii kanallee bira nuu dhaabbadhu jechuu barbaadeetu. Zara. Konki kiyyaan dhageessisa. Faatu welcome. Seesa ta'uun dhageessisu. Bakkee dalagaa ture miitingii qabaa ture waan isin haasoftanillee dhageenye anyway haadha Faatee Jamilatti share godhime please telefoona naan kennine naan jette mana hani turte. Jamila kenneeraa fi telefoonaan waan danda'uun godhutti jira bar telefoona kennee fi jira maan kenneef telefoona. Shaashamandee jirti haadha Faatee? Yaa dheengadda Adaamaa dhattee Adaamaa irraa ammoo wannoodha dooktorri hin jirudhanii achi muddamteetiin gara Shaashamanneetti deebiteetiin kaleessa moo dheengadda faa
nafse maayyuu gaggabeetiin bishaan natti naqan jette wallaahi wama du'e se'e jette wallaahi waan du'ee deebi'e natti fakkaatatti sa'aatii tokkoof nafse maayyuu hin beekne jette. Hawaasa shaashamannee ka doktorri guddaan hawaasaa jiraame. Shaashamannee irratti illee yaalchisa. Qabdu bar mallaqa harkaan qabdu achi deemi jennee maal goote sanuyyuu birrii kun wallaahi ijoolleen ajiibaa takka odaa 2024 nama jedhuu fi ammas naafii takka kennaa Oromoo tajettu takka kun ijoolleen sunniin birrii jettuudha wallaahi keessaan kakkadhadhee fi bulloo ammas obboleeyyan kee warrootuma keessaan beeku birrii 10,020 sanniini olii gad deemu jirti malee bakka takka ka'uu hin dandeessu bishaan aayilaandii takkaa bitattee dhuguu nama danda'u miti wallaahi. Rakkinummaan Oromoo kun baay'ate garamuuf naannoo kun doktoras illee kanumaaf komataa jiran bakka maratti deemanii qarqaarsi akkana akkamitti namarraa sagalee fuudhuu kennu qarqaaramee nu dhiisa yaa buleeyyan kiyya hin qabne bar wallaahi dhuguma ammaas illee miskiin akkanumatti arrabsamaa jiru qarqaarsaa kanaaf bakka maratti suuraan isaa gad deebi'ee garana deebisanii ol deebisanii daa'ima isaa wajjin haati isaa marti ittiin arrabsan rakkinna Oromoo kana yoo gadi fageessitee ilaaltu immoo wanni kun waan dhaabatu miti ilaa yoo malqiyaamatitti ni galee hanguma dandeenyutti wal qarqaarree rabbumaa. Rakkoon jiru Oromoo rabbi irraa abdii kutate TikTok irraa abdii kaate aboo rabbii jedha rabbuma isin uumetti achi deebi'a wallaahi. Rabbitti achi deebi'a namallee kadhatuun harka namaa eeggatuun akkuma jirutti ta'ee rabbii keessanillee hin dagatinaa Oromoo firiis wallaahi. Isinii galeemi. Wallaahi rabbiin dagatte Oromoo. Oromoon bar TikTokii abdatee rabbiin dhiise rabbii isaa dhuume dhiiseetini wallaahi onnoo miti malee. Namni keenya akkam ta'e namni keenya baay'inni waan nu gargaaru dhabe amma fakkeenyaaf asumarratti iyyina malee guruppii ma tokko hin qabu namni keenya wal quban qabu gara keessatti osoo wal quba qabaatanii waan xixiqqoo sila asirraa waan fiduun mallee mara bar asirra sagalee naa ta'e jedhanii si jalatti koomanti rabbi jedhanii nagalchi jedhanii yoo ati galchuu didde deemanii tiniin aslii nagalchuu didde akka itti rakkadhee du'e jedhan siigalee bar waan nama yookiin nama 10 furuu dandeettu nama 5 furuu dandeettu siigalee osoo wal quba qabaatanii jechuudha. Kanaafin nama ijoolleen keenya osoo danda'amee wal ijaaranii wal quba qabaatanii rakkina xixiqqoo sana miidiyaa irrattuu fiduu baattanii garuma keessootiin haga dandeenyu wal bira dhaabbannee amma nuti wallaahi anamma fakkeenya baasee biyya kana keessatti yeroo wayii jechuun obboleessi kiyyaatti gartee rasaa san dhaamee biyya kana keessatti akka malee rakkatee gara huduudaa kana dhaamee achuma ol fiduuf riyaala suudii 13 gaafatan sii galee garuu waa takka asirratti baanee Oromoo takkan gaafanne haga dandeenyu ufuma akkuma wannootitti wal bira dhaabbannee tiniin asit dhufee haga danda'ullee yaalamee yaalli sun dadhabnaan gara biyya takkeetti murre galchine sii galee maaliif Oromoo tana obboleessa kiyya yoo asirratti baatee waa dubbatte bilaashuma afaan si bahee ittiin arrabsamta malee wanni waa takka ati argattu takka hin jiru. Digalee harka irra caalu jechuudha. Kanaafuu Dooktor Asli mucattii tana garuu ati harka keessaan fudhatanii rabbi jedhee bira nuu dhaabadhu. Wallaahi lazima hedduu gara na nyaatti mucattiin suni. Nama yeroo dheeraa gartee wannoo jedhaa ture kaleessa osoo akka itti kolfitu warra nu bira deebitee bakka kanaatti mul'atu baay'ee tokko gara nama nyaatti. Rabbi si bira haa dhaabatu wallaahi inshaallah hin gargaaru. Inshaallah. Ay, galatoma. Wanni ninjoo barbaadu asirratti warri gastirra jirtanis warri as jala jirtanis warra taap gootanis warri nama ilaarraa nama bira dhaabbattanis hundi keessanis warri sheer gootanis galatoma isinin jaa. Dhugaadha wanni ani tazaaraa kana wanni adda godheef ani waa'ee gargaarsaa kan adda baay'ee yoo numaan kan danda'u malee mana banee yookaan sagalee ta'uu irratti maaliif lakkooyitee fixuu hin dandeessu rakkoon hedduudha yoo takkaaf itti kaanii dhufa hanqaba danda'u cina dhaabbadhu malee garuu tazaaraa kana wanni kanatti irra hirmaachaa jiruuf ani amma namni isin haasoitan hunda keessa wallahi yoo dhugaa jennee keessaafuu ijoollee biyya arabaatiif namni keenya galata hin beeku malee nama akka zaaraa ijoollee shamarraniif keessaafuu sagalee ta'es maallaqaan illee gargaaree gargaarsisee lubbuu namaallee baraaree akka shamarratti hin agarre lamma. Michoon tun Oromoo taate malee silaa nama amata waggaa 8 guutuu sooshaal miidiyaa kana gubbatti Kuwait keessa teessee Kuwait na fakkaata Kuwaitu baamisa? Kuwait teessee Dubaayitti Kuwait seetee Suudiitti lubbuu nama meeqa akka baraare jechuudha. Gama kiyyaan ani kan hin beeku kan hojii hojjenne jechuudha.
silaarra kana isiin malu silaarra sila amaara taate Tigree taate micoon tuni akkasiin hojjetteetti wallahi silaarra waa hedduu isiin mala unkaan hikimannaa qofaa miti waa hedduu isiin mala maal faayidaa qabna gaa Oromoo taate kuma gochuu hin dandeenyu ani nama baru